Magaalaa Burraayyuu keessatti haati buddeenaa ijoollee lama haala suukaneessaan ajjeeftee barbaadamaa akka jirtu poolisiin himeera. Ajjechaan kun haadha manaa isaa kan taate fi haadha buddeenaa ijoollee isaa kan taateen daa'ima isaa dubaraa waggaa 4 walakkaa fi ilma isaa dhiiraa waggaa 13 irratti raawwatamuu abbaan ijoollee obbo Geetaahuun Baalchaa BBCtti himeera. Galaana Balaa dhimma kanarratti abbaa ijoollee kanaa obbo Geetaahuun dubbiseera. Gaafa hojiidhaa garta. Sagaliif walakkaatti. Yeroo hojii deemtu walitti buutanii turtanii? Bakka afaanuma walitti dubbanne malee walitti bu'iinsa illee hin qabu. Ilaalchuma ijoollee irratti walitti haasofne garuma gara deemnaa bakka waliin jennee bakka kanumaan bakka gargar baanee jechuudha. Karaa hojii koo deemee ijoollee koo guddifachuu barbaadaa gargar baanan jedhee. Maaliif akkas jetteen? Sababni isaa bakka haaluma ijoollee irratti waliin galle waan ta'eef. Yeroo ollittu maal argite akkam ture wanni ture? Gaafa na laatu galuu abiddi boba'aa jira. Ijoollee koo gaafa sireerra laalu bakka sireerra haaratu qaamsireen ijoollee koo gadi guure. Gaafa sana mucaan kun dhiiraa moo guggubateera. Bakka ishee xiqqoos fuudheen baase haalatti bakka sirma ciiseetiin bakka achumarraa nuuf wallaalanii uummatatu na kaasirraa. Miidhama qaama isaanii irra ture sirriitti iyyuu addan baafannee jechuudha. Addan baafannee yaa uummatumatti achumarraa bakka miseensonni dhufanii ilaalanii saniin booda akka hin qalamanii kan jedhu sana isaan dubbatan malee ani hanga isaan biyyeetti galanii yoo of hin beeku. Ijoolleen kee waggaa meeqa isaan? Waggaa 13 fi waggaa 4 walakkaadha. Isheen dubaraa waggaa 4 walakkaadha. Ji'oota muraasaa erga wal fuutanii? Amma seesaasi keessa bakka. Yeroo ati ollittu isheen naannoo sana hin turre miti? Hin jirtu yeroo sana hin argine. Wanni sitti dubbatte tureeraa wayita galgala walitti dudubbattanii ati gara hojii deemtu wanti isheen jette ture? Bakka adduma deemaan barbaadu gaafa hin jedhu bakka annan deemaa ati hin jiraattaa naan jettee waan kana qofa natti dubbata. Rabbi jiraa hundaafuu hin jedheen. Waan ijoollee koo waan korra dhiistee ani bineensuma irratti irree raawwatamee yaadu waan akkasii. Waa'ee ijoollee keetii wanti yaaddoo sitti ta'e waa'een fayyaa sammuu ishee ta'uu danda'a akkatti waa yaaddu si yaaddessee beeka ture sana dura? Ilaalchuma irratti walii galuutiin haalumti sababa sammuu sababa akkasitti walitti hin dhufne moo haala daa'ima kootiin kanaani haati manaan koo eega baddalamteen booda akka akayyuu isaanii bira jiraatu ture. Isheen immoo eega baddalamtee waggaa lamadha. Abbaan koo immoo naasii keessa bara kana immoo inni immoo baddalame. Saniin booda immoo bakka achi fudhachuun dirqama itti harka qalleeyyiiwwan waan ta'aniif kanumaaf jedheen kana keessa galee. Qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Burraayyuutti damee qorannoo yakkaa keessa kan hojjetan Saajiin Olaanaa Qananiisaa Taaddasaa jimaata darbee aanaa kattaa iddoo addaa Burraayyuu sadaffaa jedhamutti haati buddeenaa ijoollee abbaa warraa ishee lama irratti yakka ajjechaa suukaneessaa raawwachuu himuun shakkamtuu kana barbaadaa akka jiran himan. Turtii Galaanaa Balaa waliin taasisee kunooti. Yakki kun halkan keessa sa'aatii 9 walakkaadhaan raawwate. Dubartii maqaan ishii Nagaasee Kabbadaa Durii kan jedhamtu haadha buddeenaa ijoollee miidhamteeti. Abbaan ijoollee kanaa Geetaahuun Baalchaa Dabalee kan jedhamu yoo siin taane deemuu dandeessa. Kanaaf ijoollee kootti naalaan dubbateen ijoollee koonatu guddifata. Dura sitti meetan si fidee jedheeni halkan keessa sa'aatii 3tti irbaata nyaatee mana foonii yookaan qeeraa hojjeta. Inni naannoo qalmaa sana deeme. Gaafuma guyyaa 27 ji'a 8ffaa sanaa jecha ijoolleen irbaata nyaatanii sa'aatii sana keessatti rafaniiru. Ishiin irbaata nyaachuu diddee isa duukaa irbaata nyaachuu diddee irbaata nyaatee bakka qalmaa dhaqe. Isaan booda bakka qalmaa sana xumuree halkan keessaa sa'aatii 9 kanatti gaafa inni gara mana jireenyaa isaatti dhufu durkarri alaan cufama barriin alaan cufama jedhee barriin banaadha. Isaan booda gaafa ol galu barriin banaadha ibiddi mana keessaa boba'aa jira jedhee isaan booda ol galee ijoollee guuree gaafa alatti baasu lubbuun ijoollee keessa hin jiru ijoollee lachuu alatti baasee isaan booda inni achuma ijoollee gubbaatti kufee wallaale. Isaan booda namoonni naannoo birmatanii dhufanii gaafa laalan ijoolleen kun billaadhaan morma isaanii lachuu murtee bakka isaan ciisanitti uffata halkaniirra buustee ibiddatti qabsiistee shakkamtuu kun gubdee miliqxee jirti jechaadha halkan sa'aatii sana keessatti. Bakka shakkamtuun kun buute poolisiin hordofaa jira maalitti jirtu? Garee qorannaa hundeessinee yakka kana qulleessaa jirra. Ragaa naannoo funaannachaa jirra. Shakkamtuun kunis akka isheen barbaadamtu odeeffannoo adda addaatiin hordofaa jirra. Uummannis baay'ee deeggarsa nuu kennaa jira. Nama shakke iddoo adda addaatti dubartii fuulli ishiitti dhiyaatu warra shakkan iddoo adda addaati Sabbata, Sulultaa, Amboo eessa odeeffannoo nuu kennanii nuu qulqulleessaa jiru. Kanaaf achuma jiraatti ture fuudha dura jechuu kooti. Fuudha dura naannoon Burraayyuu kana kireeffattee jiraachaa turte biyya alaas deemtee deebite kan jedhamu maatii ishirraa odeeffannee qabna. Deebitee kutaan magaalaa Burraayyuu aanaa Ejersa Gooroo keessa kan ishiin kireeffattee jiraachaa turte.
too gaa'ela isa duukaan godhatini naannoodhuma sana keessattis mana nyaataa wayii bantee kan ishiin dalagaa turte mana nyaataa dhuunfaa mana shiroo wayii dalagaa turte kan jedhu odeeffannoo maatii ishee irraa kan argannedha. Reeffi ijoollee ergaa hospitaala Phaawulositti qoratamee booda sanbata xiqqaa darbee sirni awwaalcha isaanii aanaa kattaa bataskaana madaalamitti raawwatameera. Yeroo dhiyoos daa'imman hojjettoota manaan yookaan ammoo haadholii buddeenaan haala suukaneessan ajjeefamuun Itoophiyaa keessatti keessumaa magaalaa Finfinneetti hammaateera. Kun immoo hariiroo hojjettoota manaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa jedhutti gosti kaansarii fiixee gadameessaa jedhamuun beekamu gosoota kaansarii lubbuu dubartootaa gaagaa jiran keessa kaansarii harmaatti aanuun sadarkaa lammaffaarratti argama. Yeroo ammaa kana kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti manneen barnootaa keessatti talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa kun dubartoota umurii waggaa 14 ta'aniif kennamaa jira. Ministeera eegumsa fayyaatti qindeessaa kutaa talaallii kan ta'an obbo Mangistuu Boggaalaa talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa kun Itoophiyaatti bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegaluun kennamuu jalqabee jedhu. 5000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ይሞታሉ። የሚሞቱበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ቀድመው ወደ ጤና ድርጅት መምጣት ስለማይችሉ ኢትዮጵያ keessatti sababa kaansarii kanaatiin dubartoonni 5,000 ni du'u. Sababni du'a isaaniis dursanii beekanii gara dhaabbilee fayyaa deemuu waan hin beekneef, hubannoo gahaan waan hin jirreef. Rakkoo kana furuufis bara 2011 fi bara kana dubartoota umuriin isaanii 14 ta'aniif marsaa lamaan talaalliin ittisaa kaansarii fiixee gadameessaa kun kennamaa jira. Marsaa duraan dubartoonni miliyoona 5 ta'an talaalamaniiru. Marsaa lammaffaan ammoo dubartoonni miliyoona 3.5 ta'an talaalamaniiru. Amma naannolee 4 keessatti kennamuu jalqabeera. Guyyaa muraasa booda ammoo naannoo Tigraayin ala naannolee hunda keessatti ni kennama. Talaallii marsaa jalqabaa irratti ilaalchi dogoggoraa talaalliin kun dubartoota maseensuuf jedhu mudatee ture. Marsaa ammaa kanaan garuu hubannoon hawaasaa waan fooyya'eef rakkoo tokko malee kennamaa jira. በጣም ከፍተኛ ነው የዚህ የማህፀን በር ካንሰር ክትባት ተቀባይነቱ ማለት ነው። ዶክተር ኤልያስ ጀማል ዩኒቨርሲቲ ሀረማያቲ ስፔሻሊስቲ ገደሜሳ ፊ ኡልፋዮ ta'an ogeessa yaala dhibee kaansarii fiixee gadameessaa irratti muuxannoo dheeraa qabanidha. Waa'ee kaansarii fiixee gadameessaa fi akkaataa ittisa isaa irratti maatii olaanaa dubbiseera. Kaansarii fiixee gadameessaa kan dhufu gadameessi qaama lama qaba. Qaamni isa gubbaatti si balbala qaba. Balbala takka keessa gadameessaati. Ichirraa kan jechuun kaansariin kun infekshinii daddarba. Infekshinii HPV jedhanii paapiloomaa vaayirasii dubartoonni hedduu jiru isaanii keessa olmost dhibbantaan 8 infekshinii kun itti dhufu. Takka infekshinii kana ni qabamu. Jiru isaanii keessatti dhibbantaa dhibban qofaatu infekshinii kana osoo hin qabamin hafa. Irra baay'een isaanii parsantii 90 infekshinii kana kan ofirraa ittiin ta'a. Isaan keessaa hin bada waggaa lama keessatti infekshinii waggaa lama keessatti baduu baate infekshinii kun itti turee deemee beekama bakka akkasitti. Amma jara kana jechuun warri sila kaansarii kanaan qabamu carraan isaanii guddaa ta'u. Dubartiin tokko kaansarii kanaan qabamuu ishii wanni mul'isu mallattooleen dhukkuba kanaan maal fa'i? Mallattooleen durarra agarsiisan yeroo hedduu dhangala'aa jira. Dhangala'aa warqoonni qabeessa ta'e kan mana yaadamsaati takka mana dhalaati yaa'u yeroo deddeebi infekshinii deemee fasaashii qabaatee deddeebi'ee wallaansa godhate carraan kaansarii jiraachuu waan guddateef namni akkasii yoo ilaalamu gaariidha. Kan biraa walqunnamtii saalaatii booda dhiigayyaa namni waan akkanaa qabu yeroo hedduu mallattoo kana kan agarsiisu kaansarii fiixee gadameessaati. Infekshinii irra deddeebiidhaan infekshinii mana fincaaniitis takka kusaa mana fincaanii UTI jennaanii saniif kan qabaatan ta'a. Booddee keessa infekshinii yoo qaccallootti qaama keessa kan kutu taate mallattoo waan akka dhukkubbii garaa gama gadi dhukkubbii walitti aansee kan jiraatu sanis hin jiraata booda keessa ammas dhukkubbii mudhiin hin jiraata. Orfaa lamaan takka cinaacha lamaan silaa garaatis booda keessa dhukkubbii fidatan lakkuma turaa deemuun dhukkubbiin gama miilaatti miilli nama qaqqabamuu fi kunis booda keessa dhufu mala jechuudha. Kun amma yoo osoo walaananii lafee qaccila isaan turu taate booliin takka sagaraa mana kutaaf silaa mana deemsaatiin dhufu ammas fincaan mana deemsaatiin yaa'u wanti akkanaatiif ni mul'atu. Dhumarra kan dhufu fincaan namarraa hin ta'u. Ujummoon silaa fincaanii kan silaa kan irraa fuudhee wanti kukkusaa mana fincaanii geessu walcina jiru isa sanis kaansariin kun dhaqee isaaf hin qabata ujummoo sanis ni cufa. Namni booda keessa fincaan hin baafatu. Dubartoonni hedduu kaansarii kanaan itti du'an kaansarii mataa isaatiin osoo hin ta'e wanti kutaa mana fincaanii cufamee kaleen hojiidhaaf deebi. Taari kaansariin kun da'umsa yookaan dhala godhachuu wajjin hariiroo akkamii qaba? Hayyoleen takka harmeen da'umsa hedduu deessee jirtu. Isaan irrattis kaansariin kun yeroo ni heddummaata. Kaansariin fiixee gadameessaa sababni isaa maali? Lakkuma da'umsa guyyuu da'umsa eenfatanii da'a deeman fiixeen gadameessaa hin miidhama. Oguu miidhame kan deebi'ee fayyu wal horuuni seeliin takka seeliin fiixee gadameessaa wal horteetti miidhaa san fayyifti jechuudha. Seelliin cuftii kan silaa miidhamee wal horee bakka deebifatu cuftii hanguma wal horee carraa silaa kaansarii jijjiiramuu hin dabala hin guddata. Saniif jecha wanti namoonni da'umsa hedduu qaban takka dubartoonni ayyoleen takkaan waliin hedduu ta'anii jiran carraa silaa kaansarii kanaan qabamu akka nama kaanitti irraan qacciloo dabala jechuudha. Namoota kaansarii kanaan qabamaniif yaalli jiru maal fakkaata? Hagam takka bu'aa qabeessa? Yoo sakatteetii godhame osoo mallattoon qabaatee dubartoota cufa sakataanu taate wallaansa gabaabaa kan silaa lafaatii fi beekumsa guddoon barbaanne kan buufata fayyaa baay'ee isaaniitti kan namaa jiru takka kan namuu danda'amu wallaansa san osoo kaansariin kun hin dhufne ittisuu hin danda'amu. Yoo osoo kana godhu hin baatiin hafnee kaansarii jijjiiran. Yoo takka kaansarii kan jijjiiraman taate wallaansi biyya keenya keessa
bakka muraasatti kennamaa jiru. Duraan kan kennamaa jiru wanti Tukur Ambassa. Si Omar Al-Bashir bara 2019tti warraaqsa uummataan erga aangorraa bu'ees biyyattiirraa nagaan waan fagaate fakkaata. Takka qabbanaa takka immoo as ga'eera. Bulchiinsa Omar Al-Bashir booda mootummaan sivilii hundaa'us baay'ee osoo hin turiin humni waraanaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah Al-Buraaniin hoogganamu fonqolcha gaggeessuun aangoo qabate. Fonqolcha kanarratti kan hirmaatan ajajaan humna waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Buraanii fi ajajaan humna addaa biyyattii Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaloo gidduutti waraanni torban sadii dura eegalee ammayyuutti fufee jira. Jeneraalota lamaan kunneenis Sudaan irraa qofa osoo hin taane duuban ta'uun humnoonni fi biyyoonni isaan deeggaranii fi isaan morman akka jirantu himama. Isaan keessais biyyoonni ollaa naannichatti argaman, biyyoonni Arabaa akkasumas biyyoonni jajjaboon addunyaa osoo nafne garee tokko yookaan garee biraa waliin akka dhaabbatantu dubbatama. Itoophiyaa fi Eertiraanoo gartuu kam deeggaru qoonni Itoophiyaa maal ta'uu qabaa kan jedhu irratti UK Yuunivarsiitii Barminghamitti barsiisaa dhimma siyaasaa federaalizimii fi maammataa kan ta'an Dr. Bizunaa Yimanuu dubbisneerra. Waraanni biyya sanatti gaggeeffamaa jiru Itoophiyaadhaaf yaaddoo guddaadha. Kanaafuu shoorri Itoophiyaan taphachuu qabdu faayidaa biyya kan eegsisu ta'uu qaba. Naannoo daangaa irratti eegumsa jabeessu. Waraanni kun babal'achaa yoo adeeme namoonni illee gara Sudaan irraa gara biyya Itoophiyaatti godaanuu waan danda'aniif sanaaf illee haal duree jiru qopheessu. Dabalataanis waraantonni gama lamaaniinuu jiranu gara Itoophiyaatti baqachuu illee ni danda'u. Da'oo illee godhachuu ni danda'u waan ta'eef sun immoo rakkoo mataa isaa fida waan ta'eef Itoophiyaan haala kana dammaqinaan hordofuu qabdii jechuudha. Gareewwan wal lolan kana walitti fiduu irratti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yaalii gochaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammas gareewwan waraanatti jiran kun mariin rakkoo isaan gidduu jiru akka furaniif muummee ministeera Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru. Eertiraa fi Itoophiyaan gartuuwwan wal waraanaa jiran akka mari'atan jajjabeessuu qabu jedhan Dr. Buzunaan. Garee tokko gargaaruu garee tokko irra dhiibbaa geessisuu osoo hin taane faayidaa biyyaa ilaalanii yoo danda'ame biyya sana keessatti tasgabbiin akka dhufuuf gartuun lamaan walitti dhufanii akka mari'atan dhiibbaa gochuu yookaan haala jiru mijeessuu irratti hirmaannaa gochuu qabu. Yeroo kanatti garee tokko deeggaruun dhiibbaa mataa isaanii qaba. Gartuu wal waraaran sun eenyu waliin hidhata qabu. Biyyoota addunyaa yookaan biyyoota ollaa fakkeenyaaf biyyuma Afrikaa keessa jiran kan Itoophiyaa irraa fedha mataa isaanii qaban fakkeenyaaf akka biyya Egypt eenyuun deeggartiisa jedhullee Itoophiyaan hordofuu qabdi jechuudha. Maaliif biyyi tokko gartuu tokko yoo deeggaru kaayyoo mataa isaa qaba. Kaayyoon sun anaaf bu'aa maalii fida? Ana irratti miidhaa maalii fida? Isa jedhu Itoophiyaan yookaan Eertiraan illee xiinxaluu qabdi jechuudha. Waraanni Sudaan kan dheeratu yoo ta'e Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoota gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Addumatti Itoophiyaa irra immoo dhiibbaa akkamii geessisaa kan jiru irrattis akkas jedhu. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiran irratti dhiibbaa cimaa fida. Itoophiyaan daangaa dheeraa Sudaan waliin qabdi. Uummanni biyya kana lamaanii hariiroo cimaa, hariiroo waggoottan dheeraa lakkoofsise qabu. Uummanni daangaa qaxxaamuree daldala. Uummanni Itoophiyaa yoo rakkatu gara Sudaanitti godaana. Akkasumas Sudaan irraa yoo rakkoon jiraate gara keenyatti godaanu. Kanaafuu nageenya dhabuun tasgabbii dhabuun Sudaan Itoophiyaadhaaf balaa cimaa ta'uu mala. Akkasumas loltoonni gartuu lamaanii illee gara Itoophiyaatti luuxanii seenuu danda'u, da'oo godhachuu danda'u. Bakka waraanni jirutti daldalti meeshaa waraanaa ni babal'ata waan ta'eef gara Itoophiyaa illee meeshaa waraanaa seeraan alaa seenee riphee loltoonni naannoo daangaa irra socho'an akka salphaa ta'een meeshaa waraanaa argachuu ni danda'u. Namoonni siviilii ta'an illee akka salphaa ta'een